Maqaabaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaan nuuf baay'isee waaqayyo abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf akka dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadha. Akka isaatti bakka jirtanitti akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgaleessanii ameen. Galateeffamuun amaloomaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan kabajameef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaamii akkasumas qulqulloota ergamoota waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenya hundumaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni isaaniif haa ta'u. Tsoomii ani filadhe isa kanadha. Raajii Isaayyaas boqonnaa 58 lakkoofsa 5 irra kan jiru taasifachuudhaan guyyaa har'aa barumsa keenyaa kan baranudha kan ta'u. Tsoomiin ani filadhe isa kanadha. Ba'unuu hin eeyyamaratku tsoomii hin hawni kan jedhudha. Raajii Isaayyaas boqonnaa 58 lakkoofsa 5ffaatti kan argamu kaasuudhaan guyyaa har'aa sagalee waaqayyoo kan waliin barannudha kan ta'u. Egaan akkuma beeknu manni kiristaanaa keenya tsoomiiwwan labsii 7 kan qabdudha. Isaan kana keessaati immoo guyyaa har'aa eegaluudhaan manni kiristaanaa keenya kun labsiidhaan kan eegaltu tsooma guddicha tsooma gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos gooftaan keenya nuuf fakkeenya ta'uudhaaf jechuudhaan mataa isaatiin tsoomee kan nu barsiise. Guyyaa irraas immoo manni kiristaanaa keenya kitaabni qulqulluun tsooma labsaa akkuma jedhu labsiidhaan miseensonni ijoollee ishee kan ta'an hundumtuu akka isaan tsoomaniidhaaf kan ajajjuu eegaluuf kan jirudha. Kanaan wal qabsiisuudha guyyaa har'aa mata duree kanaan barumsa barachuudhaaf kan filanne jechuudha. Gooftaan keenyaa fayyisaan keenyaa Iyyasuus Kiristoos wangeela gaafa dubbisnu keessumattuu barumsoonni isaa baay'ooliin isaanii kallattiidhaan raawwii kan agarsiisanidha. Tsoomiin ni barbaachisaa hin barbaachisu, kennaa kennuun hin barbaachisaa hin barbaachisu, kadhannaan hin barbaachisaa hin barbaachisu kan jedhe osoo hin taane yeroo kadhattan haala kanaatiin kadhadhaa, yeroo kennaa kennitan haala kanaatiin kennaa, yeroo tsoomtanis haala kanaatiin tsoomaa jechuudhaan keessumattuu tulluu lallaba tulluu kan jedhan wangeelaa Maatiyuus boqonnaa 6ffaatti kan argannu yeroo ilaallu gooftaan keenya kallattiidhaan kan nu barsiise maalidha? Raawwii isaadha malee waa'ee barumsichaa miti. Kanaafuu nutis guyyaa har'aa kana bu'uura taasifachuudhaan barumsa kanaan waa'ee tsoomii maalummaa tsoomii kan barannu ni barbaachisaa hin barbaachisu kan jedhu osoo hin taane yeroo tsoomnu akkamitti tsoomuu qabnaa kan jedhu kallattiimaan raawwii isaa kan ilaallatu kan barudha kan ta'u. Egaan mata dureen keenyas kanumaan kan wal qabate ta'e kan jalqaba kaasne kana raajii Isaayyaas jechuudha. Boqonnaa 58 lakkoofsa 1ffaa irraatii kaasnee yeroo ilaallu waaqayyo gooftaan keenya raajii isaa kan ta'e raajita guddicha Isaayyaasitti kan inni hime kan argannudha. Achirraa kaasnee maxxummaatti gaafa ilaallu waa'ee tsoomii kan dubbatudha. Lakkoofsa 1ffaa irraa kaasnee gaafa dubbisnu maal jedha? Waaqayyo Isaayyaasitti kan dubbate jechuudha. Sagalee kee ol kaasii saba koottis irra daddarbaa isaanii akkasumas immoo ijoollee Yaaqoobitti cubbuu isaanii isaanitti himi jechuudhaan waaqayyo Isaayyaasiin ajajaa jechuudha. Kana booda maal jedha waaqayyo? Guyyaa guyyaatti saboonni kun na barbaadu akkasumas immoo daandii koos beekuu ni jaallatu ni fedhu. Darbees immoo ana wajjirraan jiraachuudhaaf kaayyoo ni qabu fedhanii qabu jechuudhaan erga dubbatee booda yerootti deemtee isaanitti himnu saboonni kun yerootti deemtee balleessaa isaanii cubbuu isaanii isaanitti himtu isaan immoo akkasiin jedhu nuti maaliif tsoomne
ati gara keenya nu ilaalle akkasumas immoo mataa keenya maaliif salphisne ni jedhu jechuudhaan Waaqayyo Isaayaasitti meera jechuudha. Yeroo kanas immoo Waaqayyo maal jedhe sooma kinsin soomtan kun sirrii akka hin taane fudhatama kan hin qabne ta'uu isaa yeroo agarsiisu maal jedhe taane kunoo isin yeroo soomtan fedha keessan ni raawwattu akkasumas immoo kanneen mana keessan keessa dalagan ni dhiphistu wal lolaa akkasumas immoo wal falmaa hojiiwwan hin barbaachisne adda addaa raawwachaa ni soomtu kanaafuu soomii ani filadhe soomii akkasiitii jedhitu isaan itti mechuudhaan Waaqayyo Isaayyaasiin kan itti mechuudha. Akkuma jedhames immoo haaluma kanaatiin Isaayyaas yeroo himu jarreen kunis immoo cubbuu kan hin qabne isaanitti fakkaate ture maaliif soomii sooma waan ta'eedhaaf kadhatan waan ta'eedhaaf garuu immoo daandiin isaan haalli raawwii isaanittiin soomii sana taasisaniidhaaf kadhannaa isaanii raawwatan sun fudhatama kan hin qabne waan turreedhaaf Waaqayyo maal jedhe ammas deemitu cubbuu isaanii akkasumas immoo irra daddarbaa isaanii isaanitti mechuudhaan Isaayyaasitti hime jechuudha. Kanaaf dhagaa filannoon mata dureen keenya irraa maal kan jedhudha soomii ani filadhe isa kanadha kan akkasiiti kan jedhu lakkoofsa 5 kan barreeffame kaasnee kan walii ilaaludha. Caqasa kanarraati salphaadhumatti kan hubannu maalidha soomiin gosti lama jiraachuu isaati. Isaanis soomii akkamiiti kan jalqabaa soomii fudhatama hin qabnee fi kan lammaffaa immoo soomii kan fudhatama qabudha jechuudha. Kanaafuu soomiiwwan kun lamaan ni jiru. Isaan kan lamaan adda baasnee beekuudhaaf guyyaa har'aas nuti raawwachuu kan qabnu soomii kan Waaqayyo dhaga'u kan Waaqayyo fudhatu soomii afuuraa kan ta'e raawwachuudhaaf maal gochuu qabna kan jedhu keessumattuu sirriitti beeknee itti seenuu kan qabnudha jechuudha. Akkasiin ta'uu taanaan maal ta'uu danda'a callisneetuma barsiifataan kan taasifannu taasisne Waaqayyo irraas dhiifama cubbuu akkasumas immoo qulqullummaadhaaf qajeelummaa osoo hin argatiin hafuu dandeenya jechuudha. Kanaaf kallattii maal baranna barumsa kanaan soomiin nuti soomnu kadhannaan taasisuudhaaf fi sagannu Waaqayyo biratti akka inni fudhatama qabaatuudhaaf akka inni Waaqayyo bira ga'uuf Waaqayyo akka inni dhaga'uudhaaf maal taasisuu qabnaa kan jedhu mata dureewwan lamaan tokko ilaallee barumsa keenya kanaan kan xumuru ta'a. Soomii afuuraan ni ilaalla. Soomiin kun egaa haala kanaatiin Waaqayyo kan dhaga'uudha. Waaqayyo kan fudhatu jennee itti seenuudhaaf jalqaba maaliif akka soomnu kaayyoo keenya beekuu qabna. Kaayyoo ofii beekuun baay'ee barbaachisaadha. Kun karaa biyya lafaa namoonni baay'een ni dubbatu maal jedhu namni tokko gaafa ribarraa ka'u kaayyoo ittiin ribarraa ka'uu hin qabu yoo ta'e deebi'ee rafuu qabachuudhaan ni dubbatu. Kun karaa biyya lafaa jechaadha beekamaadha. Soomii qofaadhaaf hin taane waan hundumaadhaaf kaayyoo qabaachuun namarraatu eegama. Kanaafuu soomii kanas yeroo soomnu kaayyoon keenya maalidha kan jedhudha. Guyyaa baay'ee irra deddeebiidhaan wantoota nuti raawwannu wantoonni keessumattuu karaa afuurummaa kan raawwannu kadhannaan sigdatiin mana kiristaanaa deemuun soomuun kun maal ta'aa jiru barsiifataan kan taasifaman jechuudha. Akkasumatti wanta taasifamu qofaaf kan taasisnu waan ta'eedhaaf baay'ooliin keenya haala kanaatiin qabannee jirra. Kun immoo kaayyoo kan hin qabne jedhama. Kanaafuu maaliif soomna? Manni kiristaanaa keenya labsii wanta baasnee qofaafidha. Soomii kanarraatti maal argadha jenne itti gaafa seennu kaayyoo qabaachuu qabna jechuudha. Kanaafuu kaayyoon soomii yeroo soomnu keessumattuu wantoonni baay'een nyaatan malee garuu nuti yeroo hundumaa irraanfachuu kan hin qabneedhaaf kaayyoo taasifachuu kan qabnu kan jalqabaan maalidha? Dhiifama cubbuu argachuudhaaf soomuu qabna. Soomiin keenya kadhannaan keenya akkasumas sigdatiin keenya maal nuuf argamsiisuu qaba? Dhiifama cubbuu nuuf argamsiisuu qabaachuudha. Dhiifama cubbuu kan hin argine taanaan faayidaa hin qabu. Maaliif cubbuu qabaannee Waaqayyo jira jiraachuu hin dandeenyu waan ta'eef jechuudha. Kaayyoon keenya inni guddaan soomiin kun maalidha? Daandiidha. Daandii akkamii? Daandii nutiif Waaqayyo ittiin walitti argamnu jechuudha. Daandii nuti ittiin uumaa keenya argannu waan ta'eedhaaf cubbuu keessa jiraannee immoo argachuu hin dandeenyu Waaqayyoon. Kanaafuu cubbuu kanarratti kan ittiin dhiifama cubbuu kan ittiin argannu soomii waan ta'eedhaaf soomiin kun daandii Waaqayyoon nu geessu ta'uu isaa beeknee kaayyoo kana qabaachuu qabna jechuudha. Kan lammaffaa immoo fedha foonii keenya fedha lubbuu keenyaadhaaf kan ittiin bichisuuf taasisne haala kanaatiin kaayyoo kana qabaannee itti seenuu qabna. Guyyaa baay'ee yeroo baay'ee soomii malee kan jiraannu yoo ta'e yeroo hundumaa fedhiin keenya yeroo hundumaa yaadni keenya eessa jira waa'ee biyya lafaa qofa kan yaadu ta'a. Namni garuu foon qofaa miti. Maal ni qabna? Lubbuu ni qabna. Lubbuun immoo amala ergamootaa kan qabdudha. Kanaaf qulqullummaa barbaaddi. Waaqayyo jiraan jiraachuu barbaaddi. Ergamoota jiraan faarfachuu barbaaddi.
Kanaaf fedhii ishee kun immoo kan guutamu akkamittidha? Tsoomiitiin jechuudha. Kadhannaatiin jechuudha. Wantoota fuudhaa raawwachuudha waan ta'eedhaaf kana kaayyoo taasifannee dhuguma fedhii foon keenyaa lubbuun keenya akka caalti argamtu taasifachuudhaaf tsoomiin kaayyoo keenya ta'uu qabaachuudha. Akkasumas immoo jaalala waaqayyoo ibsuudhaafis kana taasisuun nurraatu eegama. Kaayyoon tsoomii jaalala waaqayyoodhaaf qabnu ittiin ibsuudhaafis ta'uu qabaachuudha. Maaliif gooftaan keenya maal jedheera? Yoo na jaallattan maal taasisa? Ajaja koo abboommii koo raawwadhaachuudhaan dubbateera. Wangeelaa Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 15 yeroo dubbisnu kana ni arganna. Kanaafuu abboommii waaqayyoo ajajni waaqayyoo immoo kamidha? Gooftaan keenya foon uffachuudhaan kan nu barsiise jechuudha. Dubbachuudhaan kan barsiise. Akkasumas immoo raawwachuudhaan kan barsiise. Isaan kun lamaan abboommii waaqayyoo ajaja waaqayyoo jedhamu. Isaan kana kan raawwannu yoo ta'e dhuguma jaalala uumaa keenyaaf qabnu karaa kana ibsuu dandeenya jechuudha. Kanaaf kunis kaayyoo keenya ta'uutu qabaachuudha. Kan biraanis immoo akkuma kana qulqullummaa argachuudhaaf abboonni keenya qulqullummaa sadarkaa dhumaarra kan ga'an jireenya isaanii gaafa dubbisnu maal arganna? Tsoomii argana jalqaba irratti. Tsoomiin kun immoo takkaa maan sadarkaa guddaadha kan ga'u osoo hin taane sadarkaadhaan guddachaa kan deemu ta'e dhuma irratti garuu sadarkaa gonkaawaa kan ta'e qulqullummaa sirrii kan argamsiisu waan ta'eedhaaf kunis kaayyoo keenya ta'uu qabaachuudha. Akkuma kanaallee dhukkubbii gooftaa keenyaa yaadachuudhaaf kunis kaayyoo ta'uu qaba. Gooftaan keenya nuuf jedhee kan inni dhukkubsate lubbuu keenya fayyisuudhaaf jedhee lubbuu isaa dabarsee kan nuuf laate. Kanadha kitaabni qulqulluun kan nu ajaju gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoosiin qofa beekuu osoo hin taane isa beeknee deemnee maal taasisuu qabna? Gidiraa inni nuuf fudhate immoo nutis immoo gidiraa sana Kiristoos irraa qooddachuu qabna jechuudha. Kanadha kitaabni qulqulluu yoo ilaallu wangeela Maatewos, wangeela Luqaas, wangeela Maarqos, wangeela Yohaannis isaan kun waa'ee gooftaa keenyaa nu barsiisu. Hojiin duukaa bootaa garuu maal nu barsiisa? Kanneen Iyesuus Kiristoositti amanan amantoonni maal taasisan? Qabsuura isaan raawwatan jechuudha. Qabsuurri kun immoo gidiraa Kiristoos baachuu jechuudha. Gidiraa Kiristoos irraa qooddachuu jechuudha. Kanaaf isaan kana keessaa tokko maal? Tsoomiidha jechuudha. Tsoomiidhaan gidiraa uumaa keenya ni yaadanna waan ta'eedhaaf kunis kaayyoo keenya ta'uu qabaachuudha. Kanaafuu kaayyoo kan qabnu yoo ta'e dhuguma waan ta'ee galle tokko fiixaan baafachuu hin dandeenyu. Kanaaf kaayyoon keenya maalidha kan jedhu akkasuma barsiifataan osoo hin taane kaayyoo ta'e tokko qabannee gara tsoomiitti seenuun nurraatu eegamaa jechuudha. Egaan kiristaanni kaayyoo akkasii qabaatee tsoomii yeroo tsoomii isaa eegalu immoo maal taasisuu qaba kan jedhu qabxiiwwan lamaan tokko haa ilaalluuti ittiin haa xumurru. Kiristaanummaa keessatti tsoomii yeroo eegallu maal taasisuu qabna yookiin immoo tsoomii wajjirraan yeroo hundumaa raawwatamuu kanneen qaban maal kan jedhu baay'oolii yoo beekneyyuu garuu yeroo baay'ee dhokatanii kan nu wajjirraan jiraatan kaasuudhaaf yaalla. Kan jalqabaa qaama keenya beelessuudhaaf eeyyamuun nurraatu eegama. Qaamni keenya beela'uu qaba. Dadhabuus ni qaba. Nyaata dhabuudhaan beela'uu. Sagaduudhaan immoo maal ta'uu qaba? Dadhabuutti qabaataa jechuudha. Yeroo kana gidiraa Kiristoos yaadachuu kan qabnu kan dandeenyu. Yeroo kanadha warreen yeroo hundumaa wanta nyaatan osoo hin qabaatin waggaatii hanga waggaatti beela'uudhaan kanneen nu wajjirraan jiraatan dadhaboota kan yaadannu foon keenya gaafa beela'uudha. Kanaaf kana taasisuun nurraatu eegamaa jechuudha. Wangeela Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa 6 gaafa dubbisnu gooftaan keenya maal jedheera? Waa'ee qajeelummaadhaaf kan beela'aniidhaaf kan dheebotan eebbifamoodha jechuudhaan dubbateera. Kanaaf qajeelummaadhaaf kan dheebonnuuf kan beelannu yoo ta'an maal taana? Qajeeloo jedhamna jechuudha. Kana taasisuun nurraatu eegamaa gooftaan keenya illee akkuma kanaa beela'eera. Guyyaa 40 halkan 40 yeroo tsoomu baay'ee beela'eedha kitaabni qulqulluun. Kanaafuu beeluu kana immoo nutis immoo akkuma kanaa akkuma Kiristoos akka isaa ta'uu yoo dadhabne illee garuu wanta manni kiristaanaa keenya nu ajajju olitti waan xiqqoo yoo raawwanne dhuguma qaama keenya beelessine kanaan gidiraa Kiristoos yaadachuu dandeenya jechuudha. Kan lammaffaa immoo tsoomiin keenya kadhannaadhaaf sigdete wajjirraan ta'uu qaba. Tsoomii kadhannaadhaaf saganni adda kan baay'oo ta'e faayidaan qabaatan. Yeroo tsoomnu kadhachuu qabna. Yeroo tsoomnus maal taasisuu qabna? Sagaduu qabna jechuudha. Kun akka dandeettii keenyaatti haa raawwatamu iyyuu malee garuu sadarkaadhaan immoo yerootti guddisaa yeroo deemnu dhuguma qulqullummaa abboonni keenya gaanirra ga'uu dandeenya jechuudha. Kanaafuu yeroo hundumaa tsoomii keenyaan maal taasisuu qabna? Kadhannaa kadhachuu qabna. Akkuma kanaas immoo sigdeetii yookiin sagaduun nurraatu eegamaa jechuudha. Saganni kun immoo sirna mana kiristaanaa keenyaa kan eeggatu ta'uu qaba malee yeroo hundumaa kan sagadamu miti. Sanbatoonni kabajamuun akkasumas guyyoonni ji'a keessaa yaadataman isaan sun akkuma ta'anii warreen guyyaa sagadaaf kanneen eeyyamaman hundumtu guyyaa sanatti sagadamuun ni jiraata jechuudha. Saganni yeroo tsoomii qofaa jechuu miti.
yeroo kamuu kan sagannu yoo ta'e yeroo kanatti tsoomii keenya wajjidaan immoo caalsisnee raawwachuu yeroo itti qabnudha. Qabxiin kan xumuraa immoo kan jalqabaa ofii isaaniitiin osoo cubbuun ta'in garuu madda cubbuu ta'uu kanneen ta'an nu wajjirraan yeroo hundumaa kanneen jiraatan. Darbanii immoo cubbuun ta'uu isaanii osoo beekamu garuu nuti immoo akka isaan cubbuun taanetti qabanne yeroo hundumaa nu wajjirraan kanneen jiraatan. Isaan kana hundumaa isaan kana lamaan ofirraa fageessuun nurraatu eegama. Kan ofirraa fageessuun yoo taane dhuguma tsoomii gooftaan keenya nuuf tsoomuu dandeenya. Garuu kana kan taasisu yoo taane immoo tsoomiin keenya sirrii ta'uu hin danda'u jechuudha. Isaan kun maal jennee ilaallu fakkeenyaaf ogeessichi Salomoon maal jedha weedduu isaa irratti weedduu boqonnaa 2:15 yeroo ilaallu yeedaloowwan xixiqqoo kiyyeessaatuu qabaadhaan ጥቃቅን ገበሮችን አጥምዳችሁ ያዙልኝ የደሎወን ጥቆ ኢሳን ኩን ማኒ ክርስቲያና ከኛ የሮ ሂክቱ የሮ ባየን ወጅራን ከነን ጅላተን ጩቡወን ጥቆ ጩቡን ጥቆን ቀብዱ ገሩ ጩቡ ካን ፎካን ጩቡን ፎካተኒ ገሩ ጅሬኛ ከኛ ክርስቲያናኒ ሞ ነው ወጅራን ጅላቻ ከነን ጅራን ወለካን ሳኒ ጩቡ ከንታን ወለካን ሳኒ ሞ ኢሳን መታ ሳኒ ጩቦ ሶንታይን ገረ ጩቡት ሞ ከነን ንገሱ ደንዳን ጀቹ ኢሳን ካለማራ ጎንካ namni tsoomii tsoomu fagaachuu qabaachuu yeroo tsoomii qofa kan hin taane yoo ta'anillee yeroo tsoomitti garuu isaan kanarraa sirriitti yeroo itti caalsisnee of eeggachuun nurraatu eegamudha. Fakkeenyaaf haa kaasnu yeroo baay'ee cubbuu ta'uun isaanii osoo beekamu garuu nuti immoo akka cubbuutti kan isaan ilaalle kan akka sirbaa yoo fudhanne kan akka hamii yoo fudhanne isaan kun cubbuuwwan gurguddoodha. Garuu yeroo har'aa aadaa fokkaachuudhaan sirba abaluu sirba aadaa kee jechuudhaan isa dhugaadha kiristaanummaa keenya hanga hirraanfannutti yeroo hundumaa kanneen nu qoran keessaa isaan kun lamaan warreen hangafaati. Hamiinis akkuma kanaati. Arraba keenya galataaf uumame obbolaawwan keenya ittiin ajjeesaa kan oollu garuu yeroo baay'ee cubbuu kan nutti hin fokkaanne garuu cubbuuwwan gurguddoo kanneen ta'an isaan kanarraa sirriitti of eeggachuun nurraatu eegamaa jechuudha. Sirriitti ammam waa'ee namaa soba kan ta'e dubbachuu naafuuti. Waa'ee namaa dhugaa kan ta'e dubbachuun nurraatu eegamu. Nurraan eegamu jechuudha. Waa'ee namaa waa'ee mataa keenyaa qofa. Kan mataa keenyaa dubbannee xumuruu hin dandeenye. Kanaaf waa'ee abaluu, waa'ee obboleessa keenyaa, waa'ee obboleettii keenyaa kaasnee qabachuu jechuun obboleessa keenyaaf obboleettii keenya ajjeesuudha. Kanaaf kana beeknee irraatii of eeggachuu qabna jechuudha. Warreen taanaan immoo warreen kamidhaa ofii isaanii cubbuu osoo hin ta'in garuu cubbuudhaaf immoo daandii kanneen banan immoo wantoonni baay'een ni jiru. Isaan kanaaf salphaadhumatti guyyaa har'aa jireenya keenya duukaa wal qabsiisnee kaasuudhaaf gaafa laallu teekinooloojii jiran kanneen dhufan fiilmiiwwan biyya lafaa fiilmiiwwan adda addaa. Fiilmiiwwan kun maal taasisu yoo xiqqaatee ija keenyaan cubbuu akka raawwannuudhaaf hawwiitti nu galchuu danda'u. Kun lamaan immoo cubbuun raawwatamu hundumtuu maaliin jalqaba laphee keessatti hawwuudhaan kan eegaludha. Kanaafuu laphee keenya xureessuu danda'u, ija keenya xureessuu danda'u, sammuu keenya xureessu waan ta'eedhaaf fiilmiiwwan akka kanaarraatu yeroo tsoomii qofa osoo hin taane yeroo kamiyyuu of eeggachuun kiristaanummaa keenyaan sirriitti cimnee akka jiraannuudhaaf baay'ee kanneen nu gargaaranidha. Kan lammaffaa immoo miidiyaalee hawaasaati. Feesbuukiin jira, teelegiraamiin jira. Kanneen biroo kanneen beeknu hundumtuu ni jiru yuutuubii dabalatee isaan kun hundumtuu tajaajila barbaachisoo ta'an qofaaf kan fayyadamu ta'uutii qabu. Mataa isaaniitti cubbuu miti. Isaan kana fayyadamuun cubbuu miti. Isaan kana fayyadamnee wanta gaarii raawwachuu dandeenya. Garuu haala malee kan fayyadamnu yoo ta'e yeroowwan kanatti baay'ee tsoomiin keenya akka fudhatama hin qabne kadhannaan keenya akka inni duumessa dabaree hin deemneedhaaf sababa guddaa ta'uu danda'u. Kanaafuu isaan kanarraa of eeggachuun nurraatu eegamaa jechuudha. Viidiyoowwan barbaachisoo hin taane bannee ilaaluu kun jireenya kiristaanummaa keenya dabalatee tsoomii keenyas miidhuu waanta danda'aniidhaaf isaan kana hundumaarraatu maal taasisuu qabna? Of eeggachuu qabna jechuudha. Of eeggachuu. Yoo akkas taasisne dhuguma tsoomiin keenya tsoomii kan waaqayyo biratti fudhatama ta'uu danda'a jechuudha. Dabalataanis immoo yeroo hundumaa raawwachuu kanneen qabnu wantoonni baay'een ni jiru. Isaan kana yeroo tsoomiitti irra caalaatti raawwachuu danda'utu nurra jiraata. Fakkeenyaaf dadhaboota nyaachisuu, obaasuu, uwwisuu isaan kun yeroo tsoomii keessatti
yeroowwan kaan caalaatti irra caalaatti raawwachuu kanneen qabnuufis kitaabni qulqulluunis immoo haaluma kanaan kan nu ajajudha. Bakkuma amma kaasne raajii Isaayyaas boqonnaa 58 lakkoofsa 6 kaasnee gaafa ilaallu isaan kun barreeffamaniitu ni jiru jechuudha. Kana booda kitaabni kun taansee maal jedha? Yoo isaan kana raawwattan tsoomiin keessan fudhatamanii qabachuudhaan ni kaasa maal jedha? Yeroo sana Waaqayyo si dhagaa ni iyyata, Waaqayyos immoo si jalaa qaba. Waaqayyo yeroo hundumaa si fayyisa, lubbuu kees immoo waan gaariidhaan ni qubsa. Atis akka burqaa hin gognee ni taatachuudhaan raajii Isaayyaas boqonnaa 58 bakkuma ammaa lakkoofsa 9 irraa kaasnee amma 14tti yoo laallu bal'inaan ibsee ni jiraachuudha. Yoo maal taasisne kanneen armaan olitti tarreessine kana hundumaa yoo taasisne dhuguma Waaqayyo gara keenyatti ilaala. Waaqayyo tsoomii keenya ni dhaga'a. Waaqayyo kadhannaa keenya ni fudhata. Akkuma kanaa saganni keenyas immoo fuula dura Waaqayyootti sagada qulqullootaa, kadhannaa qulqullootaa, aarsaa erga qulqulloota bulchu ta'uudhaan ni dhiyaata ol ba'a jechuudha. Kanaafuu isaan kana hundumaa beekne jireenya keenya kiristaanummaa guyyaa guyyaa keessatti isaan kun hundumtuu raawwatamuu kanneen qabanaa ta'an iyyuu malee yeroo tsoomiitti garuu of eeggannoo guddaadhaan taasisuu kan qabnuu fi yeroo hundumaa daandii foon keenya cubbuuf nu kakaasuu kan danda'u daandiiwwan adda addaa beeknee ofirraatii cufaa tsoomii keenya tsoomuu akkasumas immoo jireenya kiristaanummaa keenya cimsachuun nurraatu eegamaa jechuudha. Waaqayyo gooftaan keenya yeroo tsoomii gaarii nuufaa taasisu kan dhageenyee kan barannee ittiin hojjennee firii 30 60 100 oomishnee dhaaltu mootummaa isaa akka taanuuf fedhaa fayyama isaa nuufaa ta'u abbaa sagalichaa kan ta'e Waaqayyo abbaa keenyaafis galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Ameen.